Dinqeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ergamtoonni bilchiginnaa manjiraattota diigan jaalirbu dhugaa dabalata qaba. Magaalota Oromiyaa adda addaatti caasaan bilchiginnaa maqaa daandii magaalaa babal'isuu Smart City jedhamuun manneen uummataa saamuu fi gubuun qabeenya hawaasaa barbadeessanii diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuun namoota hedduu jireenyatti hadheessanii kan jiran ta'uu yeroo adda addaatti isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Dambidollootis misooma daandii magaalaa maqaa Smart City jedhamutti moggaasuun mana jiraattotaa diigaa fi qabeenya uummataa qarshii miliyoona hedduutti tilmaamaman mancaasaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Ergamtoonni kun magaalicha gandoota hunda keessaa beenyaa tokko osoo hin kaffaliniif mana uummataa diiguun rakkoo hamaaf saaxilaa kan jiran yommuu ta'u, namoonni baay'een ganna kanaan bakka itti dhimmuu roobaa mataa jala qabatan illee dhabuun miidhaa hamaan irra gahaa jiraachuutti dabaluun ibsameera. Karoora mataan naftanyaa misooma magaalaa jechuun qoodee godinaalee fi aanaalee fudhachuun abbootii qabeenyaa waan qabaniif gamoo abbaa darbii muraasaa hojjetatanii fi hiyyeessa waa hin qabne jalaa mana tokkittii isaan keessa bulan diiguun abbaa qabeenyaa yeroo miidhan hawaasa harka qalleessicha ammoo namummaa keessaa baasaa jiraachuun barameera. Godillicha garaana Lugalaanii caasaan bilchiginnaa uummata irra saamichaaf gudeeddi raawwatan. Jaaliiraan gameessaa dabalata qabu. Ergamtoonni bilchiginnaa safuu fi safeeffannaa hin beekne safuu fi duudhaa hawaasichaa cabsuu kan amaleeffatan godina lixa shaggar aanaa Iluu Galaanitti uummata saamuun gudeeduu fi hidhaatti guuraa jiraachuun ibsameera. Aanaa Iluu Galaan ganda Abakuu Aannoo jedhamu irraa loltoonni Impaara Itoophiyaa adoolessa 2024 badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkuun namoota maqaan isaanii Barattuu Guddattuu Aagasaa, Barataa Muddiin Awwaluu, Obbo Biraanuu Gallaxuu fi Obbo Rabbumaa Mokonnon kanneen jedhaman waajjira poolisii Onichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Kana malees loltoonni Impaara Itoophiyaa safuu fi duudhaa hawaasichaa cabsuu akka ciminaatti ilaalan kun guyyuma kana ijoollee durbaa hedduu maatii isaanii biraa gadi waamuun afaan qawweetti qabanii doorsisanii dirqiin gudeeduu itti dabaluun jiraattonni ibsan. Aanaadhuma kana ganda Waddeeyyi Giraanchii jedhamutti dubartii maqaan ishee Warqinash Mootummaa jedhamtu kan kanaan dura mana ishee jalaa gubanii turan adoolessa 2024 immoo horii gaanfaa 11 jalaa fudhachuun ishees badii tokko malee sababa oromummaa ishee qofaaf hidhanii jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaara murni bilchiginnaa hidhachiis godina Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa keessatti uummata ajjeesuuf dararuu ammeessan. Jaalkenna sabaa dabalata qaba. Shirri karaa bilchiginnaa Impaayera Itoophiyaa finxaaleeyyoota Amaaraa duuba dhaabbachuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daangaa kan hin qabne yoo ta'u, taateen baha Wallaggaa keessatti raawwatamaa jiru waggoota lakkoofsisee jira. Akkaatuma kanaan baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Malkaa Lammii bakka addaa Gaalessaa jedhamu keessatti adoolessa 2024 finxaaleeyyoonni Amaaraa bilchiginnaan hidhachiifamanii jiran nama maqaan isaa Obbo Badhaasaa Tekkuu Guddataa jedhamu lafa qonnaa isaatitti dhukaasanii ajjeesanii gatuu jiraattonni ONM itti himan. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa jiraatus karaa PP fi qaamolee inni hidhachiiseen furmaata kan hin laanne ta'uun aanaa kanarratti wanti raawwatamu hammaataa dhufeera. Ajjeechaa raawwatame kana malees namoota hedduu irratti miidhaan qaamaa geggeeffamaa turuu fi hedduun ammoo buqqaafamanii buqqaatummaan jiraachuu jiraattonni dubbatu. Iraarfamni ilmaan Oromoo godina Arsii Lixaana Qoree keessa loltoo sirnichaan raawwatamuu jabaateetti fufe. Jaalurgufa diinaa Bilchiginnaan uummata nagaa badii tokko malee dararuun akkuma bartee itti ta'e guyyuu gochaa safuu hawaasaa fi duudhaa isaa hin taaneen saamicha hidhaa reebichaa fi ajjeechaa daran jabeessanii jiru. Adoolessa 8/2024 aanaa Qoree ganda Weeboo Kaakkaa keessatti humnaan qabanii walgahii ba'aa jechuun waraanni sirnichaa kunniin mana namootaatti marsuun erga humnaan yaasanii booda namoota 82 reebicha hamaa irratti raawwatanii mana hidhaatti naqanii jiraachuu dubbatu. Namoota kanneen keessaa kan maqaan Nugee, Nuuriyaa Ayyaanoo, Ruuzaa Ayyuubaa, Maariyaama Hussein, Raamaa Badhaasoo, Misraa Ibraahim, Roozaa Sultaan, Makkoo Haaji Gimbitee, Raadiyaa Abdurrahmaan, Ruuzaa Sheekoo, Samiiraa Sultaan, Shakuur Haaji Kadiiroo, Nuuraa Kawwoo, Yuusuf Kawwoo, Abdurrahmaan Obsaa, Shuumii Qawweetti, Muhammad Haaji Abdannee, Yuusuf Hussein, Sultaan Faannoo, Umar Haaji, Jamaal Kawwoo, Sintaayyoo Mallasaa, Fayyuu Ibraahim, Yuusuf Umar, Hamsa Adii, Muhammad Shibbiru, Baturuu Abdoo fi Sayyid Jawwaroo kanneen jedhaman dabalatee namoonni maqaan isaanii nu hin geenye danuun akka gidirfamaa jiran dubbatu. Namoonni kunniin daa'imman umriin isaanii 15 gadii keessatti akka argamtuu fi
akkasuma manguddoonni umriin isaanii 70 ol ta'e keessatti akka argamanillee jiraattotni kunniin dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu duheen biyya laata erganne yoo dabar magaalii guddoo Ruwaandaa Kigaalii magaala Afrikaa imaltootaaf jaalatamtu sadaffaa taatee jirti jedhan jaalboon addunyaa guutuu gabaasicha akka taanutti isiniif dhiyeessa. Magaalaan Kigaalii bara 2024 keessa magaalota Afrikaa imaltoonni jaalatan keessaa sadarkaa sadaffaa qabatte. Akka qorannoo badhaasa gaarii addunyaa kan maxxansa imala Travel Plus Leisure jedhamu kan dubbistoonni isaa 186 ol irratti hirmaatan agarsiisutti magaalaan guddoo Ruwaandaa Afrikaa keessatti Morookoo Maraakaachii fi Afrikaa Kibbaa Keep Taawun boodaa sadarkaa sadaffaa baateetti. Tarree magaalota dubbistoonni Travel Plus Leisure jaallatan 10 Afrikaa fi baa giddu galeessaa irratti Kigaaliin sadarkaa 5ffaa kan argatte yoo ta'u Maraakeech Keep Taawun Yerusaalem Israa'elii fi United Arab Emirates Dubaayitti aantee sadarkaa 5ffaa argatteetti. Tarreen kun magaalota gurguddoo ammayyaa fi iddoowwan amantii addunyaa durii fi wiirtuuwwan aadaa fi kalaqaa tokko tokko kan ammateedha. Magaalonni bakka mul'ataa yookiis mallattoolee lafaa aadaa nyaata michooma bittaa fi gatii irratti hundaa'uun madaalamaniiru. Tarree bara 2024 irratti sadarkaa sadaffaa baate Kigaaliin filattoonni Travel Plus Leisure biratti wiirtuu bareedaa jiraattota michoota garaagaraa ta'an qabattee ibsamti. Jecha filataa tokkootiin Kigaaliin magaalaa qulqulluu fi tarkaanfataa ajaa'ibaati. Guutummaatti deemuun nageenyi akka itti dhaga'ame ibsate. Nyaata adda addaa fi buna ajaa'ibaatu jira jechuun ibsate. Magaalaan guddoon Ruwaandaa kun jalqaba waggaa 3 dura tarree magaalota jaallataman 10 keessa kan turteedha. Bara 2023tti Kigaaliin sadarkaa 9ffaa irra kan turte yoo ta'u magaalaa guddoo Joordaan ammaan qofatu booda ishee ture. Bara 2023tti Kigaaliin tarree magaalota Ismaartii Afrikaa keessaa tokkoffaa baatee turuu All Afrikaan gabaaseera. Deemtinnisuuf taasifame kan adoolessa 12,2024 jennee qabannee dhiyaannee isin dhageessifna. Gabaasa gumaachaa waliin an Mo'ii Sabaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo biyya keessaa fi ambaa jiraatan gumaacha waraana isaanii woboof taasisan of qusannaa tokko malee diinagdeen jabeessuu haalaan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO woboo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen gurmuu urjii gumaacha marsaa 46ffaaf doolaara Ameerikaa 16,204 gurmuun odaa doolaara Ameerikaa 793 manneen shaamarran gurmuu odaa doolaara Ameerikaa 107 gurmuu biiftuu arjoof marsaa 12ffaaf doolaara Ameerikaa 400 Muhammed Aliyyaa Ibrahim dhuunfaadhaan doolaara Ameerikaa 100 akkasumas jiraattonni mana hidhaa manneen yaachisaa diinaa jalatti ijaaraman birrii impaaretti 28,000 fi 300 walumaa galatti doolaara Ameerikaa 17,604 fi qarshii impaaretti 28,000 fi 300 gumaachanii jiru. Jaarmiyaan utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo duula irbuu shinnigaa sababeeffachuun marsaa 13ffaaf gumaacha taasisanii qarshii impaayera Itoophiyaa 1,100 fi 84,643 arjoomuun ibsa ejjennoo baafachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaa ABO woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Injifannoon uummata Oromoof. Dhuguma. Haqaafan Fayyeeraan jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan isiniif bilbiluutti jira. Mee isin eenyu jedhamtu godina keessatti argamtanii fi maqaa keessanillee rakkoo nageenyaaf kan isin saaxile yoo ta'e dhaggeeffattoota keenyaan wal haa barru. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argama. Tole ayyee godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti akka argamtan nu kaaftanii jirtu. Egaa gaaffiif deebii gabaabduu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Haala yeroo ammaa wal qabatee uummanni Oromoo maal keessa akka jiru, siyaasni impaayerattii keessatti geggeeffamaa jiru yookaan ololamaa jiru wal qabatee gaaffiif deebii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mee qaala'insi jireenyaa uummanni Oromoo yeroo ammaa maal keessa jira? Haalli gabaa yookaan bittaan fi gurgurtaan yeroo ammaa maal keessa jira? Haalli qaala'insi jireenyaa uummanni Oromoo keessa jiru yookaan impaayerattii keessatti geggeeffamaa jiru akkamiin ibsitu? Biyyan egaa baay'ee gaariidha. Haalli qaala'insa akkas jedhamee waan dubbatamu miti. Waan baay'ee ulfaataadha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee qaala'insa jireenyaa irraan bahee bakkatti baay'ee rakkina guddaa hamaa keessa ta'ee jira. Egaa rakkoo hamaa keessa akka galanii jiranii dubbachaa jirtu, qaala'insi jireenyaa ulfaataadha jechaa jirtu.
dhugaadhuma dubbachuuf iyyuu egaa kun waan namni hunduyyuu daa'imarraa ganama guddaatti beekuudha. Mee egaa yeroo darbee torbanootuma kana keessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'oota uummataa waliin haasaa taasisaa ture irratti waan jechaa turantu ture. Qaala'insi jireenyaa hir'atee akka jiruu fi waan tokko dubbataa turanii mee waan kana bira qabsiiftanii dubbii isaan haasaa turan sun dhugaarraa hangam fagoodha? Uummanni immoo hangam rakkatee jira? Ishee kanarraa mee waanuuf jedha. Baay'ee dubbataa turanii dhuguma wanta jiru hundumti keenya dhageenyerraa garuu waan dhugaarraa fagaatee waan isaan bira jiru namootuma warraa bira jiran duwwaadha kan isaanii haasa'anii malee manni waan keessa jiru namni argisiisuu jiru dhugaa dubbachuuf sana. Egaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo bakka bu'a akka jedhanii akkasuma mataan nafxanyootaa Abiy Ahimad miidiyaa irratti ba'ee uummata Oromoo goyyonsuuf akkasumallee fuula addunyaatti ba'ee addunyaa guyyaa guyyaan sobaa oolaa waan kanarraati waa hedduu kaasanii dammaanis jedhaa qamadii oomishuudhaanii akkasumallee waa hedduu dubbataa turanii uummata sobuudhaan. Nuti Afrikaa keessatti illee sadarkaa tokkoffaa irratti akka Itoophiyaan argamtu kaasanii uummanni Oromoo immoo akkasumallee taphni hiree uummata Oromoo wal fakkaatu impaayiratii keessatti qabu hedduun qaala'insa jireenyaa irraan kan ka'e beelaan daandii irratti kufaa akka jiran argaadhuma oollaa. Waan kana bira taruudhaan garuu isaan misoomni akka dagaagee jiru liqiin nurrallee akka hin jirre liqiin gara aangootti dhufne kaasee liqii dhibbantaa hedduudhaan hir'isneerra jechuudhaan uummataaf addunyaa sobaa turanii mee waan kana irratti maal jettu isin mee wal bira qabaati jabeessaa nuuf ibsa waan kana. Baay'ee gaariidha dubbatamaa jiru akkuma jettaniyyuu hundi keenya dhageenyerra. Egaa wanti dubbatamaa jiruu fi waan uummanni keessa jiru akkasuma waliin argu waan waliin ilaallannedha waan waliin arginedha. Uummanni dhuguma baay'ee beela'ee mikaan dhukkubaan maaliin kufaa jira garuu wanta haasa'amaa jiru wanta qabatamaan taane wanta waliin ilaallanne jireenya uummataa wajjin wanta waliin arginedha. Dhugaa soba dhugaarraa fagaatedha baay'ee. Tole egaa ammas gaaffii koo jalqabaa tokkottan isin deebisa. Qaala'insa jireenyaa ulfaataadha jettan sanattan see tokko isin deebisa. Maal wanni jirtu namni tokko impaayera Itoophiyaa keessatti daabboo tokko nyaachuudhaaf qarshii meeqaan bitee akka nyaachaa jiru buddeenni iji tokko meeqa qaala'insi jireenyaa sanarraa akka fakkeenyaatti waan nu kaaftan ifa nuuf godha. Buddeenni kanneen tokko rama turte illee jirti birrii kudhanii birrii shanii kan bitamaa turte birrii digdamii shanii dachaa sadii kan ta'u daballeedha. Kana nyaachuudhaaf immoo kan argatee bitatee nyaachuudhaaf immoo manni hojjechuu qaba. Hojii sana immoo hojii dhabdummaan immoo baay'ee nurratti dagaagee jira. Rakkoo kana kana wajjin wal qabatee waa'ee hojii dhabdummaati. Guddaan fi baay'ee guddaa kan ta'eyyuu wanti dubbatamaa jiruu fi wanti nuti amma argaa jirru nullee uummataan keenya waan keessa jirru baay'ee ulfaataa baay'ee. Rakkoo tokko bitatanii nyaachuun akka waan argatamne tokkotti kan ilaalamu. Egaa yeroo itti muummichi ministeeraa impaayera Itoophiyaa kan ofiin jedhanii qamadii gara biyya biraatti akka dabarsuuf jiran karoora jedhu qabna kan jedhan akkasumallee otoo uummanni isaa beela'ee lammiin impaayeratti beela'ee jiru waa hedduu dubbatu achumaan illee waa'ee hojii dhabdummaa tokko naa kaaftanii galatoomaa. Hojii dhabdummaa kana wal qabsiisee yeroo darbee mana maree bakka bu'oota uummataa waliin haasaa taasisaa ture irratti illee kaasee ture yeroo gabaabduu asitti hojii dhabdoota miliyoona 3.8 ol hojii uumneerraaf ka jedhullee kaasee ture. Isin immoo faallaasaa hojii dhabdummaan achi keessatti dagaagee akka jiru kakaastanii hojii dhabdummaan kan wal qabaturraa immoo hojiileen seera dhabdummaa hedduun akka babal'atee jirullee ni beekna. Mee waan kanarraati waan taajjabdanirraa. Amma hojii dhabdummaadhaan ni guddaan fi inni bu'uura ta'ee jedhee isinitti meera. Amma garuu kana dubbatamu yookiin immoo jecha kan isaan haasa'an qabatamaa lafatti lafarra jiru faallaa kanaati faallaa dubbatamaa jirudha wanta dhugaa qabatamaa lafarra jiru jechuudha. Haa ta'u garuu dhalli namaa waan nyaatuu fi waan isaatti kennu dhabuu irraan ta'ee karaadhaan saaxilamaa jira. Garuu inni dubbatamaa jiru immoo lakkoofsa hin dhageenye malee waan tokko hin jiru. Hin argine wanta argine tokko hin qabnu. Inni waa'ee jireenyaatti waa'ee biddeena immoo waa'ee qamadii wanti ta'ee jiru immoo jira. Gurraan lafa ni ga'ees haala inni fakkaatu hin agarra.